dhageetta masarat dhaamifme aaree dhageetta masarat ani wanni isin jedhu mee rabbii keetii jedhiimi mee humnaan namni jaalala humnaan bitatu ni jira maallaqaan hin bitamu jaalalti maallaqaan isin bitamu humnaan isin bitamu mallayni jaalalli fedhii irratti hundaa'eeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya. Akkuma jennee mana yaanee jirra. Amma naannoo mana isiin jirtuu san achi geenyee jirra yoo rabbi jedhee rabbi isin haa milkeessu jedhaati. Du'aa nu godhaa isiniin jedha. Jechaas maal jedha? Maaliif jennaani bakka kana nuti wanni eegu jirru akkumaan isiniin jee namni tokkolleen kaasii gabbee wanna jiru tokkolleen jiru. Tokkoo fi nama gartee miti kophaa deemu ni agartaa. Namni tokkollee makiinaa dur dhuftee nama fuudhutti hin jirtu. Namni tokkollee mana jijjiirrachuudhaaf harakaa tokkollee godhutti hin jiru. Tamam as dura teenyee eeyina maaliif jennaan hanga gartee haalli mijeessinee waa hunda goonu takkatti asuma dura teessee akka nam tokko mana kana keessaa gabbee kana booda manaan jijjiirradhaan isidhaatis kijiba nuu lubbuun jirutti manni jijjiiramuun hin jirtu as dura afannee as dura teenyaa'u. Abdii bilbila hante. Abdii bilbila. Ayyee haa dhufu abdiinis. Akkasii beektaa hordoftoota keenya wanni ani isiniin jechuu barbaade. Inshaallah abdii rabbi Zainabin yoo rabbi fide yeroo muraasa keessatti isinii baafnu ta'a inshaallah. Maaliif information ga'aadha jechaas guyyaa kalirraa eegalee manatti hin galle achi dura taa'ee namallee itti goonee achi dura taa'anii eegu jiran jechuudha akka achi mana sanii gadi hin baane. Silaa akkuma jedhame beeki biyya kana keessatti gaaznis bishaanis qoraanis waa hundi isaa nyaanni illee waa hundi mana keessa jira waan ta'eef namni gabbayee waa bitatu hin jiru jechuudha wanni bitamu hin jiru hundi mana keessatti tolfatama waan ta'eef suuqa immoo ijoollee xixiqqoo erganii namni guddaan gadi hin bahu jechuudha sii galee amma inshaallah sodaa keessa ofirra fincaanuu malee homuu takka hin hafneef jechuudha wanni takka hin hafneef guyyaa dheengaddaa akkasitti kasila nu nyaachiftee dhabde akka saroota isaanii nutti erganii nu fakkaattee warri namni nama hojii nyaatee nama nyaata nu fakkaatanii as jiran nuun jedhanii nuun deemanii akkasitti rabbiin harkaa nu baasee jechuudha akka isaaniitii miti. Maaliif namni dhugaan deemu wanni takkan gunnamu jechuudha dhugaan hin qallatte malee hin cittu. Ani immoo jechuun egaa khaleedhaa kutee achi bulee naa agartan gaa egaan deengada kutee jechuudha khaleedhaan akkasitti oollee bullee bakka sanii osoo hin deemne jechuudha nuti immoo guyyaa lama keenya kan naaf ibsaan fa'aa waliin arginu har'a kunoo sadaffaa walitti jirne jechuudha. Sadaffaa jechuudha. Ayiwaa maaliifaniis kallattii qiyyaan bubbee erga isaan akkasitti jechuudha haalatti na coonna gootee achitti anis caljeetiin deemu jira haalli jiru hundaa'u irra geenyaan waa hundaa'u mirkaneeffadhee eegaan gartee miti. Hidhaa agartee miti mana keessatti isiinis amma ulii mana keessatti wanni takka wanni hafe hin jirtu. Cal jettee karra isiin isii baasu hin jirtu jechuudha. Tamaam mana agarree waa hundaa'u akkumaan isin hin geessan jaayiz wanni hundinuu. Amma halkan itinarraa eegallee tamaam waan jiru hundaa'u takka takkatti mana keessa seenuuf deemnarraa. Kan isin garsiifnu ta'a inshaallah. Mana keessaas ni seenna sodaan hin jirtu. Hin oolamu. Dirqama amma. Eega gartee nama seenuu fi qaboo addaan beekatti booda manni siiti saareya waraanni si akka duraanii dilli sun akkan jira dhibbaan dhibbatti ta'a. Afaaniin afarratti dubbisan waraanni si warri duraanii si dhibbeetumuuf. Aaraa kana bitti malee aaraa sun haaraa haara gandi san hin binne. Gandi sun haaraa waa jechuudha. Aaraa jirtu aaraa duraanii san bitte malee amma immoo bakki galte suni haaraa isaa ni jechuudha. Amma kanaaf jechuudha namni waan ta'e badii san hunda nurra dalaydee waan akkasiisan hundi nurra godhanii hanga fayyaa meeqa akkasitti rorruu sun hundi nurra geesse har'a ammoo inshaallah abdii rabbii saroonni tantee suni takkittiinis nama amantu ta'uu nama amantuu abadan maaliif warri silaa isin harkaa qabdu daaraa ta'e hundi isaa ashitti galaafe hafe jala. Ganda sana ammaas hin beekan haaraa ta'e sanii miti gandi sun ammaas ni beektan isin namni gandi tokkorraa gandi tokko gisee galee akka gartee duraan gandi san keessatti hudduu lafa dhiitu sanii hin lafee hedduun dhiitu tamaam saniifuu wanni hundinuu ziyaar kaafashaltee jirte obboleeyyii tiyya. Bakka tallee bakki galte sanoo bakka as karaate
Yaadan godini singesa amma bara wanni mana kanatti qalbii takkaan viidiyoo halkanii guyyaa irra waraabuuf maaliif qoma dhaaddeetiin si hojjaatu bara wuli ganaa wal rakkutee hin gaafannaafi eenyu akka taati dubbiin takkan jirtu kanaaf daawwattoota keenya abdiinis haajaa bakka wayiitti qotee achi shuggaa inni waan san waan gartee itti ergame san na waan ta'u na jedhis asirratti ni muti waan san hoggaa xumuree fi bunu dhufaa gisee inni gartee dhufe boodatti walii yaanee kan gartee miti saaxil waa hunda baafnee adde Zeenabis wal isin garsiifnee achi gabbaafamta. Biiznillaahi ta'ala. Viidiyoon addaas deemtu viidiyoo biraati miti. Inshallah. Du'aa godha. Viidiyoon takkan jirtu wuli. As qabneetuma finnee Zeenabii wajji waraabna. Tamaam. Akka rabbiin beekanii. Hundaafuu nuti akka yaadnu jechuun akka yaada dachaaisitti. Akka yaada nuti yaadnutti akkasii viidiyoo itti aanu inshallah Zeenabiin harkatti qabannee isiniif hin nuta. Viidiyoo duratti kan isiniif hin nuta jechuudha. Akka keenya akka yaada keenyatti akka rabbiin beeknu garuu waan san guyyaa hagas asitti wanni uumamu jiru waan ta'eef kanaaf dhageetta masarat dhageetta masarat ani wanni isin jedhu mee rabbii keetii jedhiimi mee humnaan namni jaalala humnaan bitatu ni jira maallaqaan hin bitamu jaalalti maallaqaan isin bitamu humnaan isin bitamu mallayni jaalalli fedhii irratti hundaa'eeti. Ani nama sii ta'uu miti. Ani nama maatii qabudha. Maatii kiyya facaasee kasii waliin jiraadhuu miti jechuudha. Homaa har'a guyyaa har'aa kana kaasii galus hin taane. Kaasii gellus hin taane, kaasii sochoosuu hin taane, yoo dubbiin ijoolleen nuun jette sun dhugaa taate, dachaas hin jedhan sun dhugaa taate, akkasitti marfamteeti Zeenabiin kara mana gaatiin gadhiise. Waan itti goote illee irraa hiiki. Yoo waan itti goote jiraate, yoo ka'atu immoo lubbuu teetiif hin gootu. Yoo masarat ni agartaami saroota teessan tamaam. Har'a booda ibsaa hordofa dachaas hin qaba abdii hin qaba jettee gamaa gamana nu fakkeessitee nu keessa facaafte san har'a hin jiru sunam bakka sanii miti amma jechuudha guyyaan yeroonis yeroo sanii miti maaliif duraan adda jirta ture maal shanyii ta'een beeknu ture amma immoo obboleettii abbaa keetii obboleettii haadha keetii obboleessi keessa akka as keessa jiru dhageenyee jirra. Tamaam. Edaa namni waa hunda facaasaa jiru obboleessi keessanii jechuudha. Yoo innis harka kiyyan seen mee eessatti akkana jalaa baatan isin ilaala jechuudha. Duraan akka ani uf hin beekne akka ani uf wallaalu akkaan of wallaalu mataa wanni nagootanii mataa shir nagootanii gabba'ee Zeenabiin barbadeedee calliseetuma ol deebi'a. Edaa waan gooteeti waan na goote saniin natti taphachuu jirta. Saniin natti taphachaa jirta jechuudha. Ammoo sirraa hiikame sirra narraa hiikame mee maaluma akka fiddure aboo dachaas joolle يلا سري أبدي بتجرا ده بتجنيه هات أنا أبدي hey kota me أبدي أديم كذا بيجي si ama jidduudhaan bilbilli wayina bilbilame beekta bilbilli wayina bilbilameeti
akka hulaa kana dura taa'u jirtan isin agare isin agare mee akka isin itti zeenna fuutanii isin laala jettee erga wanni hulaa dura nu agartee miti argite yaani akka abdi kunis maar kifati sabo dumni fuutaan kun rakkoo baay'ee bo deemas deem ka abas deeme defi hayye si kana akka jettee beeyta amma murti ko boda kumate china bra deemte kana na bilbila wonniti daallar bilbila kabineeti bilbila kabine khawana yamanneti nimbe kashara sani isaan bilbilte bakkan serga kemil koyte Zainabin akkanatti fuudhuu hin dandeessu. Kunoo dhufee kunoo abdii. Kunoo abdiillee dhufee jira. Kunoo. Kattaa kunoo jirtu. Laal. Laa maan jenne akkamitti milkooyte mi? Sallachuu hin beeksisu. Armatti koo isin keessaa adda ta'u jechuun. Laa uumaa. Akkasi. Amma soosina amma haayaanu. Kanaaf wanni isin jedhu gaafa silaa gaafa duraanii yoo gabbayee Zainabin barbaade jedhee gabbayee jedhee mataan sirri hin jiru waan ta'eef naanneetuma manatti ol deebi'a ture. Dachaasfaanti immoo aanaan cinqamu fayyaati yaan cinqamu asitti ijoollee wajjin rakkachuu fi kan kana fakkaatanidha. Abdii maal rageessa dhufte? Laa inni mindii sabdii waan irra gadhiisi. Waan rageessin hin dubbatin illee. Nagaa gaafa dhugamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta hundi keessanuu nageenyi koo bakka jirtanitti isin bira haadha qabu saniin jecha. Yalla. Qabsoon tanya kumtuu uffee jirti. Qabsoon. Yalla dabaga. Kanas ni ana disibsa khalas achuuf. Kanaaf akkasin jedhaati kalas viidiyoon tadhumaati. Yoo rabbi jedhee inshallah viidiyoo itti aanu ka yoo akka keenyatti akka rabbi hin beeknu viidiyoon itti aanu ka Zainabii finnee wala rakkinu ta'a. Wala rakkinu ta'a inshallah. Nagaan dura.